Gamaggamni raawwii hojii mootummaa naannoo Oromiyaa fi paartii badhaadhinaa kurmaana sadaffaa bara 2016 Adaamaa galma Abbaa Gadaatti gaggeeffamaa oole. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa raawwii hojii kurmaana sadaffaa dhiyeessaniiru. Waggoota darban keessa mootummaan aadaa fi hojimaata diriirsee hojjetaa jiraachuu kan kaasan pireezidaantiin naannichaa obbo Shimallis Abdiisaa hojii kamiifuu karoorri bu'uura ta'uu fi akka naannoo Oromiyaattis karoorri ifa ta'e kaa'amuu himuudhaan raawwii karooraa irratti ammoo milkaa'inoonnis hanqinoonnis mudateera jedhan. Mootummaan caasaan karoora sirrii hin qabne fi karoora sanaan hin hoogganamne waan gochaa jirus hin beeku, karamitti akka deemus hin beeku, ummatichaafis waan bakka bu'isaniifis waan raawwachuudhaaf deemuu fi waan raawwachaa jiru irrattis iftoomina qabaachuu hin danda'u. Kanaaf karoorri baay'ee murteessaadha. Mootummaan keenya waggoottan darban karoora waggaa 10 kan qabanne waggaa 3-4 keessatti karooronni milkaa'an jiru. Kan waggaa 10 waggaa 3-4tti kan milkaa'e jira. Kan waggaa 1 qabanne immoo waggaa 2-3tti immoo kan hin milkeessine qaba. Inni kun ammoo hojii keenya karoora qabamee fi naamusa cimaadhaan hoogganaa akka hin jirre agarsiisa. Raawwii kallattii irrattis qaawwii guddaan jiraachuu mul'isa kan jedhan obbo Shimallis karoorri qabame bifa wal fakkaataa ta'een hojiitti hiikamuu dhabuuf sababoonni gurguddoon saditu jiru jedhu. Rakkoon keenya guddaan dhimma kallattii faana kan wal qabatu. Dubbicha hubachuu dadhabuu, haala jiru xiinxaluu dadhabuu, rakkoolee jiraniif furmaata kaa'uu dadhabuu otoo hin taane kallattiiwwan haala keessa jirruuf kaa'aman sana lakkoofnee qixaan hojii fudhannee deemuu irratti rakkoo guddaa jira. Tokkoffaan kana. Lammaffaa fi inni murteessaan hojii hunda wal qixa hoogganaan jiru. Namni akkuma itti fakkaatetti amma itti fakkaate hojjeta. Kun hooggansi keessattuu hooggansi tarsiimaawaan kun isa kan haala kanaan qabatee deemuu dhabuu isaarraa kan ka'e aanaa fi aanaa gidduutti, gandaaf ganda gidduutti, caasa sadarkaadhaan jiru gidduutti, manneen hojii gidduutti garaagarummaan guddaa fi qaawwii guddaan akka uumamu taasisee jira. Sadaffaa fi inni dhumaa rakkoo guddaan keenya madaallidha. Hooggansi akkaataa hojii fi dubbiitti madaala. Hojii siyaasaas haa ta'u, hojii nageenyaas haa ta'u, hojii misoomaas haa ta'u, akkaataan itti madaalu rakkoo qaba. Hojii nama hojjetamaa jiru hiree ergame waliin gitu. Waan xiqqaa hojjetanii gammaduu rakkoo xiqqoo mudatuuf ammoo nahutu jira jechuudhaan hojii gama dinagdeenis siyaasanis hojjetaman madaallii cimaarra keenya ilaaluu qabna. Haala dubbii itti madaalus xiinxaluu qabnaan yaada kaasan keessaayi. Akkaataan dubbiitti ilaaluuf dubbiitti madaallu hiyyummaadhaaf haala kan mijeessu mataan isaa. Kanaafuu hooggansi kun dhimmoota sadan kana sirriitti tokkoon ilaaluu danda'u ture jiraata. Tokkoon ilaaluu qaba. Kanaaf isa kana giddu galeessa godhatee ji'oottan sadan hafan kana keessatti maal hojjennee karoora 2016 caanee hafan akkam gooneetu hiikna kan jedhu gaaffii deebisuu qabudha jechuudha. Maal gooneetu hiikna? Kan milkeessine jira. Kan hin milkoofne immoo akkam gooneetu milkeessinee hiikna. Yeroo afu keessatti akkamitti kompanseet godha kan sila fiqeen kaasa. Lammaffaa immoo qophii karoora 2017 immoo haala amma jenne kana karaa giddu galeessa godhateen karoora ga'umsa qabu namni tokkoon caasaan jiru amma nama dhuunfaatti akkamitti qopheessa kan jedhu sirriitti ilaaluun hin barbaachisa. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa mootummaa fi paartii cimaa ijaaruudhaaf gandarraa kaasnee hojjetaatii jirra. Paartiin tokko paartii ta'uuf sagantaa isaan mul'ata. Kanaaf ijaaramuu qabna. Paartii cimaan mootummaadhaafis haala mijeessaa jedhan. Hojiin paartii hojii mootummaadhaaf haala mijataa uumudha. Keessumattuu paartii biyya gaggeessu. Mo'atee filannoodhaan mo'atee mootummaa ta'e. Haala mijataa ta'e ilaalchaan uumuu, haala mijataa ta'e gurmaa'insaan uumuu, haala mijataa ta'e qabsoodhaan uumuu. Kanaafin hojiin paartii keenyaa walitti hidhamee nageenya naannoo keenya mirkaneessee jira. Kanaan ilaalamuu danda'u ture jiraata jechuudha. Ijaaramni hin jira yoo jenne, miseensa baay'ee hin qabne yoo jenne, ilaalchaan hojjenneera yoo jenne finnee jirra. Lammaffaa hojiiwwan misoomaa jennu lafarratti dhugoomsinee jirra ijaarama kana fayyadamuudha. Tajaajila irratti jijjiirama finnee jirra. Dhimmi jedhamu ilaalamuu danda'u ture jiraata jechuudha. Jijjiirama akka biyyaatti barbaadamu bira ga'uudhaaf hooggansi hundi ofiif amanamaa ta'uu qaba kan jiran obbo Fiqaaduun gama misoomaan godinaalee fi aanaaleen hundi wal qixa deemaa akka hin jirres kaasan. Ofiif amanamaa ta'uu, paartiif amanamaa ta'uu, kaampii qabsoostaniif amanamaa ta'uun baay'ee barbaachisaa ta'a. Hojiiwwan misoomas waliin fakkaata. Akka naannoo Oromiyaatti hojiin gaarii jira kan jedhamu ammas godinaalee muraasa qofa. Godinaaleen kan garanatti kaampii warra fooyyee qabanitti
dhufuurratti ammas deemsi jiru baay'ee laafadha. Warri dudduubbaa jiran ammas dudduubbaa isaanii itti fufaa jiru. Wal jalaan siqinsi hin jiru jechuudha. Ji'oota sadanafan keessatti hooggansi hundi karoora isaa xiinxalee waan qabate xumuru, kan hafe ammoo karoora itti aanu keessatti akka qabatu yaadachiisaniiru.